waggaa 56 dura ture. Abbaa isaanii Sheek Ibraahim Muhammadii fi haadha isaanii Amaanee Hussein irraa bara 1956 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa Sirkaa naannoo Bantii yeroo ammaa ganda Hiddoo Zambaabaa jedhamutti dhalatan. Ijoollummaa isaaniitti akkuma ijoollee baadiyyaa kamuu guddatan. Ijoollummaa isaaniitiin abbaa isaanii irraa Quraana akka qara'uu eegalantu himama. Achuma abbaa isaanii irratti Quraana juuzii 8 akka qara'an odeeffame. Sana booda hawwii Quraana qara'uu qaban irraa ka'uudhaan darasumtii gara naannoo Sabiroo Cabbee jedhamu diida'aan deeman. Waggoota achumatti barachaa turan. Ammas kanatti hin dhaabbanne ture. Gara Harar imaluudhaan Baddeessatti nama Sheek Yusuf jedhamu bira dhaquudhaan Quraana achitti barachuus itti fufan. Waggoota achi erga turanii booda maatii isaanii dubbisuudhaaf gara iddoo dhaloota isaanii Sirkatti deebi'an. Bariisaa gaafa isaan maatii isaanii biratti deebi'anii namni yeroo dheeraadhaaf maatiidhaan waggoota addaan bahee ture kun hawwii maatii ollaa fi firoottanii osoo hin bahin wanti hin yaadamne tokko isaan mudate. Maatiin ni rifatan. Sirni yeroo san biyya harkaa qabus sirna dargii ture. Labsii akkana jedhus sirna dargii ture. Bara 1980 keessa jechuudha. Labsii akkas jedhus labsee ture. Dargaggeessi hundi gara adda waraanaatti. Carraan kun isaanis waan mudate fakkaata. Yeroo sana umriin isaanii dargaggoo turan. Kanaaf qabamuudhaan ganama gaafsanii qabamuudhaan osoo maatiin firoottan hin dubbisiin hawwii osoo hin bahin waggoota akkuma addaan turaniin bariisaa gaafa sanii qabamanii waraanaaf fudhataman. Iddoon leenjichaas naannoo Amaaraa Goojjam ture. Buufata leenjii waraanaa Barri Sholoqoo Taaxaq Ammist jedhamu geeffamuudhaan leenjii waraanaa achitti fudhatan. Waraana keessa waggoota 3 erga turanii booda bara 1983 gaafa sirni dargii kufu biyyaa gara Suudaanitti baqachuuf dirqaman. Sana booda jiruu baqaatiin ji'oota 6 achuma Suudaan erga turanii booda gara biyyaa deebi'an. Biyyatti erga deebi'aniis hin ta'e. Quraana barnoota addaan kutanitti deebi'uuf gara diidaa jeelaa dhaquudhaan barumsa isaaniitti deebi'an. Achumatti barachaas barsiisuu eegalan. Yeroo muraasaan booda achuma naannoo sana abboolii naannoo jedhamutti yeroo jalqabaatiif adda isaanii bahuudhaan barsiisuu eegalan. Hawaasni naannoo Ayyuubaa, Sankooraa fi Daangee jedhamu irraa walitti dhufan isaan biratti akka barachaa turan odeeffanna. Waggoota erga barsiisaa turanii booda gara Sirkaa deebi'an. Erga deebi'aniis hin teenye gammoojjii keessa naannoo Dabalee jedhamu qubachuudhaan waggaa 4 achi barsiisaa turan. Waggaa 4 booda gara iddoo dhaloota isaanii Sirkatti deebi'an. Erga iddoo dhaloota isaaniitti deebi'aniis hin teenye barsiisuu eegalan. Naannoo sanatti iddoon itti barsiisan rakkisaa waan tureef barandaa masjiidaa jala taa'uudhaan ijoollee naannoo sanii barsiisaa turan. Waggaa tokkoof erga achitti barsiisan barandaa jala barsiisaa turanii boodatti aduu keessatti ijoollee barsiisuun ija isaaniitiif gaarii waan hin taaneef addaan kutuuf dirqaman. Kana boodas addaan kutanii hin teenye. Gara heellaa hawwii fudhatamanii achitti barsiisuu eegalan. Mana jireenyaa achi waan hin qabneef as magaalaa Gomeessaa kireeffatanii deddeebi'aa barsiisaa turan. Yeroo san hawaasa waliin ta'uudhaan biqiltuun isaan dhaaban, baargamoon isaan dhaaban hamma yoonaatti seenaadhaaf akka jirutti himama. Waggaa 2 achitti barsiisaa turan. Yeroo sun umriin isaanii naannoo waggaa 35 ture.
bultiis achumatti horatan. Kana booda gara madrasaa magaalaa Gobeessaa keessa jiru keessaa tokkotti fudhataman Keellaa Haruuraa jechuudha. Madrasaa kanatti isaan dura namoonni 14 akka barsiisantu himamu. Achuma dallaa madrasichaa keessa galuudhaan barsiisaa turan. Mindaa yeroo san isaaniif kafalamu qarshii 100 ture. Yeroo muraasa booda qarshii 100 kun hir'ifamee qarshii 80tti deebi'e. Ammas isaan barsiisuun dhaabne. Akkasumatti osoo barsiisaa jiranuu ji'oota muraasa booda kafaltiin qarshii 80 kunuu dhaabatte. Ammas barsiisuun dhaabne. Hima barsiisan. Madrasaa kana keessatti isaan waliin gara namoota 8 akka turantu himama. Irra hedduun isaanii biraa deemanii jiru. Har'as isaan garuu hin deemne. Achumatti barsiisaa jiru. Waggoota dheeraadhaaf barachaa ijoollummaa isaanii irraa kaasanii barachaa barsiisaa hanga guyyaa har'aa kanaa turan. Yoo xiqqaate waggaa 20 madrasaa magaalaa Gobeessaa jiru keessa turanii jiru. Ammas achuma barsiisaa jiru. Namni jabaan kun eenyu? Guyyaa har'aa waldaa tola ooltummaa Ansaarul Hudaa nam jabaa kanaaf ni galateeffata. Beekamtii kennaas. Nam jabaan kun eenyu?